Qaamolee lamaan irraa bakka buutotni jaha argamu maddeen kun mirkaneessaniiru. Dhimma marii kana hordofaa kan jiru Waahilli Koo Zalaalam Taaddasaa sa'aatii muraasa dura marii nagaa yeroo jalqabaaf bakka buutotni mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo fuulleetti argamanii eegalan irraa waan dhageenye gaafadheen ture. Tolee Galaanaa mariin qaamolee lamaan gidduutti eegamaa ture har'a Taanzaaniyaa odola gariin of dandeessee of bulchituu Zaanzibaar irratti jalqabuu isaati kan dhageenye. Maddeewwan odeeffannoo amanamoo ta'anii fi naannicha quba qaban irraati akka mirkaneessetti mariin kun bakka bu'ootni qaamolee lamaanii argamanitti jalqabee jira. Gama lamaaniin iyyuu namni jaha argamee jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiin ambaasaaddar Reedwaan Huseen akkasumas ministeera haqaa kan ta'an Dr. Geediyoon Ximootewoos akka argaman iyyaafadheen jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin ammoo gorsaa olaanaa ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenya Guddataa akkasumas Profeesar Mahammad Hassan hayyuu seenaa ta'uu isaanii ni beekna. Biyya Ameerikaa keessa kan isaan jiraatanii akkasumas Abdii Xahaa jechuun ammoo qondaala abaa'oo gameessadha. Yeroo abaa'oon hundeeffamee jalqabee namoota adda durummaatiin gaggeessaa fi dhaabicha keessa turan keessaa tokko akka ta'antu himamaa fi isaan akka isaan argamanidha kan iyyaafannee jiru jechuudha. Gama biraatiin biyya Jarman kan jiran lallabaa wangeelaa kan ta'an Dr. Bantii Ujuluu akka argaman iyyaafanneeti kan jiru jechuudha. Bakka buutota waraana bilisummaa Oromoo ta'anii marii kana irratti hirmaatu jedhamanii namoota maqaan isaanii miidiyaalee hawaasummaa irratti tarreeffamee kaleessaa jalqabee argaa turredha. Wanti kun sirrii ta'uu isaa mirkaneeffanneerraa jechuudha. Kan nama maqaa dhoofne keessaati walgahii har'aa jalqabe kanarratti akka argaman mirkaneessinee jirra. Wanti biraan akkuma beeknu mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gara marii araaraatti fiduudhaaf dhiibbaan qaamolee adda addaatiin biyyoota adda addaatiin godhamaa turuu mala. Ammatti marii kana abbummaadhaan qaamolee lamaan kan walitti fiduudhaaf warri hojjetan eenyu akka ta'an beekamee jira. Tole mariin kun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Tanzaaniyaatti jalqabu erga ibsanii eenyufaatu akka jaarsummaatti qaamolee lamaa walitti fidaa kan jiru gaaffii namoota hedduu ta'e tureera. Ammatti ifatti ibsamuudhaa baatus biyyoonni kanaan dura qaamolee lamaan akka walitti dhufanii karaa nagaan waraana keessuma naannoo Oromiyaa keessa jirutti xumura godhan gaafataa turan ni jiru. Kan akka Ameerikaa, Noorweey fi Swiidin akkasumas biyyi ollaa Itoophiyaa jirtu Keeniyaan illee shoora olaanaa akka keessaatii qabdu dhageenye jirra jechuudha maddeen irraati. Har'a abbummaatiin jaarsummaa ta'ee fakkeenyaaf akka marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame gamtaan Afrikaa durse sanatti qaamni tokko ofitti hin fudhatiin niyyuu malee bakka bu'oonni biyyoota adda addaarraati biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaatis ta'uu ni mala irratti akka argamu malan kan amanamu jechuudha. Mariin kun akka waraana bilisummaa Oromoo ibsetti qaama sadaffaa walaba ta'e bakka argametti mari'achuudhaatiif qophii ta'uu keenya ibsineerraa mootummaan Itoophiyaas kana fudhateera erga jedhee qaamni sadaffaan bakkuma jiruttidha marii kana kan jalqaban jechuudha. Guyyoota dhufan keessatti abbummaadhaan marii kana hoogganu eenyu akka ta'e beekuu dandeenya jechaadha. Dhimmi biraan waa'een marii araaraa qaamolee lamaan kana yeroo ka'u gaaffii ta'aa jiru keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo ajandaalee ijoon mariidhaaf dhiyeessu maal ta'uu malu wanta jedhudha. Ammatti kanas qaamolee mariidhaaf ta'an irraa beekuun ulfaatus wantootni maddeen adda addaa irraa odeeffannoo yoo jiraate. Dhimmi kun gaaffii ABO fi yookaan waraana bilisummaa Oromoo duraan qabu wajjiniitii wal fakkaata iyyaafachuufis yaalee jira. Dubbiin kun ministeerri muummee Abiy Ahmed karaa nagaa qabsaa'uu danda'u qawwee isaanii lafa kaa'uudhaan gara qabsoo nagaatti dhufuu danda'u jedhanii waamichuma kana dura ABO'faaf godhanii Eertiraarraati gara biyyaatti akka deebi'an taasisan sana ammas jechaa jiru. Naqamtetti illee uummata yeroo walitti qabanii kanuma dubbataa turan jechuudha. Filannoon dhiyaatee jira qawwee isaanii lafa kaa'anii yoo dorgomanii mo'atan aangoo isaaniif dabarsinee kennuudhaaf qophiidha kan jedhu dubbatanii jiru. Kana jechuun karaa nagaa qabsaa'uun danda'ama mirgadha kan jedhu kaasan. Gama waraana bilisummaa Oromootiin yaadni jiru ammayyuu dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessa dhiphaadha. Ministeera muummee Abiy Ahmed waadaa galan sana hin raawwanne yookaan cabsaniiru fakkeenyadha kan jedhamu immoo waliigaltee kanaan dura ABO fi akkasuma mootummaa Itoophiyaa Eertiraatti taasisanii gara biyyaatti deebi'an agarsiistuudha jedhu. Har'as mirgi Oromoo kabajamaa hin jiru. Akkuma gaafa ABO'n hundaa'e sana dinagdeedhaan gama siyaasaadhaan mirga namummaa uummataa keenya akka kabajamuuf qabsaa'aa turre sun har'as hin mirkanoofne waan ta'eef kanaaf qabsoofna. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa deebii amansiisuu nuuf kennuu qaba kan jedhudha kan ibsan. Keessumaa hiree ofii murteeffachuu irratti Oromoon har'allee mirga guutuudhaan hirmaataa hin jiru amantaa jedhudha kan isaan qabanii kanumas akka dhiyeessanidha kan eega. Gaaffilee waggoota baay'eedhaaf dhaabichi ibsa adda addaatiin ibsaa turetu ajandaa yookaan qabxiilee ijoo ta'ee dhufuuf adeema tilmaamaa jedhu jira jechuudha. Akkasii mariin kun guyyoota shananitti aananiitiif akka gaggeeffamudha kan eegamu haga xumura ji'a kanatti jechuudha. Asumaan wal qabsiisne garuu wanti ilaaluu dandeenyu mootummaan Itoophiyaa keessumaa ministeerri muummee Abiy Ahmed sanbattan irra mariin Taanzaaniyaatti godhamuuf akka jiru erga ibsanii miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni hedduun yaada gamaa gamanaa ejjennoo adda addaa warri qaban yeroo kanatti gammachuu ibsachaa garuu callisnee bu'aa
gaariin marii kanarraa akka dhufu eeguu qabnaa yaada faalleessu yookaan marii kana diiguu danda'an irraa of eegnu wanti jedhu adeemaa jira. Ministeera muummee yookaan dubbatan qaamni hundinuu shoora isaanii baachuu qabu nagaan akka bu'uutiif naannoo kana keessatti nagaan dhufee misoomni akka hojjetamuuf nama hunduu shoora isaa ba'uu qaba jedhanii naqamteetti yeroo dubbatanis kana dura sirra deebi'anii waggaa dubbatan dhagahamee jira. Waliigalteera kan gahan yoo ta'e ministeera muummee Abiy Ahmedis akkuma dubbatan uummatnis ni boqotaa jedhanii akkuma dubbatan sana kutaalee Oromiyaa hedduun sababa walitti bu'insa kanaatiin namootni baay'een lubbuu isaanii dhabaniiru kaan immoo qe'ee isaanii irraatii buqqa'aniiru kaan immoo qabeenya isaanii dhabaniiru garuu ammas nageenya Oromiyaa keessa mirkaneessuudhaatiif waliigalteen kun lamaan boqonnaa gaarii fiduu danda'a jechuudha uummataaf. Zalaalam Taaddasa yaadanuu qoddee fulfaadha. Galatoome. Biyya waraanni itti hammaate Sudaan keessatti lammiileen Itoophiyaa 8 waraana kana keessa ajjeefamuu embasiin Itoophiyaa Sudaan jiru beeksise. Damee diyaaspooraa keessatti hojjetaa kutaa hordoffii lammiilee embasii Itoophiyaa Sudaan jiru kataan obbo Naziif Abdallaa Umar lammiileen Itoophiyaa magaalaa guddoo biyyatti Kaartuum qofa keessa jiraatan kumoota dhibbaan lakkaa'aman dararaa hamaa argaa jiru jechuun BBC'tti himan. Waraana humnoota Rapid Support Force fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti erga eegalee torbee lammaffaa qabateen magaalaan Kaartuum lola jabaa keessummeessaa turte har'a sababa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ka guyyoota 3f labsame raawwatamuu eegaleef sagaleen dhukaasaa hir'isu ammoo jiraataan magaalittii ka ta'e baqataan lammii Itoophiyaa tokko BBC'tti himeera. Lammiileen biyyattii magaalaa guddoo dheessanii bahaa kan jiran yoo ta'u isaan garuu garatti baqatan dhabuu dubbata. Jirraaf hin jirru keenya wanti nu beeknu hin jirru waa tokko abdiinuma tokko malee mana bahuudhaaf yoo mana keessa bootee inni kan mana keessatti qollofamee taa'aa jira wanti nyaatan wanti dhugan hin jiru manni yaalaa hin jiru waa tokko suuqiidhaas waa gabbaanii wanti bitatan hin jiru haala rakkisaa keessa jirra haala hamaa keessa jirra ammaaf nuti asaan akkanaa yoo hundattuu biyya baaseera lammiin biyyaayyuu keessaa bahee dhumee jira beekte arrattee keessaa deemaa jira namni akka jiruun keessaa deemaa jira namni inni rakkataan dubartii ulfa jiru keessa yoo kan ijoollee 5-6-7 qabanu keessa jiru karaa baanu hin qabanu ijoollee waan nyaachisan waan obaasanu hin qabanu rakkoo cimaarra jiru namni sadan biyya kana keessa. Lammiileen Sudaan Kaartuum keessa jiranii gara maatiiwwan magaalaa bahaa jiru gara gaxarii deemaa jiru. Kaleessaa jalqabee dhukaasa dhaabuudhaaf waliigalteen raawwatamee humnoota lamaan gidduu akka jiru gabaafameera. Amma magaalaa Kaartuum keessa dhuguma sagaleen dhukaasaa callisee jira. Hadha guyyaa hadhaa kanaaf sagalee dhukaasaa baay'inaan hin dhageenya gizee 2-3 caaltu. Inni sun masaaraan guddaan hin dhukaane har'a namuu cal jedhee jira inni kaan iyyaa jira bakka namni fe'atee yaa jira biyya keessa. Amma isin hireen baqattoota Itoophiyaa biyya san jiranii maali? Maal gochuutti jirture? Hiree keenya utuu beenne nuti gar tokkotti gorra hireen keenya baruun dandeenye lafa keessa teenye inni hiree qabu hiree isaa beekuu ba'eera keessaa deemeera beekte. Kanaaf yoo rakkanne jirra amma. Ofii fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa gara biyyaatti fudhachuudhaaf fedha yoo qabaat fedhiin gara biyyaatti deebi'uu jira hawaasa achi jiru kana keessa. Biyyatti deebi'uudhaan wanti nama rakkisu hin jiru. Biyya ofii dhiisi biyya ormaatti baqataa jira namni beekte danda'amna karaa baasuu qofa barbaadaa jira namni. Eessayyuu yoo ta'e jechuu keeti. Eessayyuu yoo ta'e inuma deemaa jirra eessayyuu yoo ta'e lubbuu baafachuu waan ta'eedhaaf. Hojjetaan hordoffii lammiilee embasii Itoophiyaa obbo Naziif gama isaaniin lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessa jiran gargaaruuf galmee eegaluu BBC'tti himaniiru. Lammiileen keenya Kaartuum keessa jiranii akkuma lammiilee biyyattii yookaan lammiilee biyya biraa kan Kaartuum keessa jiraachaa jiranitti rakkoo guddaa keessa jiranii rakkoo cimaa keessa jiranii jechi rakkoo cimaa jedhu kunuyyuu hin ibsu ta'a maaliif dubartiin dhiirri mana keessa jiranii gadi ba'uun hin danda'amtu dhukaasa jira yoo bitachuu barbaachuudha gadi baatee suuqiileen cufaadha lafa dheeraa dhukaasa kana keessa deemtee waanuma nyaata bitattee deebita kana gubbaan immoo yeroo tokko yeroo rasaasni oliif gad deemu warra dhukaasa gidduutti lammiilee keenya dhukaasee irratti dhufee ajjeesuu jira walumaa gala amma yoonaatti gara lammiilee 8 dhabnee jirra Kaartuum keessatti mana isaanii irratti xiyyaararraa baasnee itti gadi bu'ee mana keessatti warraaf abbaa mana akkasuma iddoo biraatti ammaas nama 4 bakka takka ta'an lammiilee keenya mana tokko guutuu keessatti nama 4 kan keessa jiraatan kadhumantu jira gara lammiilee 3 immoo yaalii argachaa jiru warra madaaniidha rakkoo guddaa jira kadu'aniif kan madaa jidduudhaas gara nama 10 wayii gahaa jiran jechaadha madoo fi faaluguudhaan darban jidduu rakkoo jira warri amma biyyarraa bahuu danda'an dhufataniituma gara magaalaa moggaatti yeroo ba'anii hin qaanee malee baaseeleen ni jira akka gara biyya isaaniitti deebi'an gorsa laachaas jira warra ammoo uumaa tokko harkaa hin qabne waan nyaatuuf waan dhuguufis baay'ee rakkoo cimaa keessa jiran amma mootummaan gara biyyaatti deebisuudhaaf galmee isaati namoota rakkoo akkasii keessa jiran beeksisaa lakkoofsaan jee waan jiruuf kaleessarraa eegallee galmee jira galmeessaa jira. Amma akkuma biyyoonni kaan gochaa jiran Itoophiyaanis lammiilee ishee waraana kana keessaa baasuudhaaf namoota galmeessuu eegalteetti jechuudha.
Amma waan addan godhu jira amma warra biyya biraatiin lammiileen biyya biraa biyya kana keessa jiraatanii nama yoo fagaatte 4,500 jiraatu. Itoophiyaan immoo gara 100,000 lakkaa'amuun jirti kaartuumii keessa duwwaa. Suudaan keessa yoo jenne immoo miliyoona lakkaa'ama lammiileen Itoophiyaatiin. Kanaaf baasuunis humna guddaa gaafata UN yookaan Ameerikaan hin dandeessu akka lammiilee jira kana bakka itti baasu. Amma garuu dhawaataan warri galuu danda'u akka ofii isaaniitii galan haala mijeessaafii jirra. Gorsa laachaafii jirra. Warreen tokko amma warreen nigdii waan adda addaa fa'aa qaban makiinaadhuma kontiraata fudhatanii amma daangaatti warri deemanii jiru. Warri immoo kaffalataniituma tiraanspoortii mataa isaaniitiin deemaa jiranii jiru. Lammiilee kana baasuun hin rakkisa erga ta'e galmeen kun wanti fayyaduuf maali? Amma gaafa lakkoofsaan beeknu maal goona deemnee dubbisna qaamotii lamaa wal lolaa jiran kana. Namantu kan hanga wayyaa waan dhimma akkasiitiifan deema jettee yeroo konvoy gootee baasii qabattee dhimma san dursitee beeksisee deemtu namantu kan waan ta'eef gaafa lakkoofsaa fi edda isaan jiranii wajjin barre booda deemnee funaannaa. Amma eenyutu nyaatee buluu dadhabaa jira, eenyutu dhukkubsataadha, eenyutu maanguddoo ta'ee ka'ee hojjetachuu hin dandeenye yookaan deemuu hin dandeenye eessa jira kajaamu beekuu irratti hojjetaa jira daataa sassaabbachaa jirra. Kanaan booddee isteeppiin itti aantu isaan kan iddoo tokkotti walitti sassaabnee gara biyya isaaniitti gaggeessina jenneeti kan amma hojiirra jalqabnee jiru. Akkuma beektan biyyoonni kaanii dippiloomaatotuma kaartuum keessa jiranuu baasaa jiru. Gama Itoophiyaatiin isin amma kaartuumuma keessa jirtu? Amma nuti bikka lamatti adda wal qoonne nama waa xiqqaa qofa kaartuum keessatti dhiifame malee garri caalu Gadaariif naannoo jaamutti deemanii achirraa hojjetaa jiran. Kabajamoo ambaasaaddara keenya dabalatee Gadaariif kutaa jaamu gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaata magaalaa guddoodha. Durumaayyuu achi koonsilaa qabna waan ta'eef ambaasaaddariin fi dippiloomaatonni kaan naannoo san deemanii achirraa hojii hojjetaa jiran. Kumoota dhibbaan kan lakkaa'amantu jira magaalaa kaartuum keessa lammiileen Itoophiyaa Sudaan guutuutti miliyoonaan lakkaa'amuu malanii sodaa yaaddoo dhiphina guddoo keessa jiru garatti garagalan dhabaniiru. Maal dhaamtuuf wanti isin ittiin jettan maa inni lammiilee kanaan? Amma lammiileen kun hamma dhukaasni kun dhaabbatutti akka manaa gadi hin baane bisaanis dhuganii yoo jiraatanii manuma akka jiraatan isaan gorsuu barbaanna. Lammoota immoo caasaalee koomunitii ganda keessa jiraniin mana deemanii lammiilee amma jenne kana akka nu galmeessanii ergaa dhaamuufi barbaada. Namoonni ammoo biyyatti galuuf fedha qabanii fi dandeettii qabanii karaa amma jee kanaan akka gara biyya isaaniitti deebi'an. Namoonni immoo harka qalleeyyii ta'an immoo akka gara biyya isaaniitti mootummaan galchuuf galmee eegallee jira waan ta'eef caasaaleen koomunitii ganda hunda keessa jiran akka nuuf galmeessanuma ergaa gara keessan osoo nu darbeera deebi'ee kan jaamuun qaba. Nagaan tura. Galatooma isin. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Reeffi weellisaa gameessa aartiist Zarihuun Wadaajoo ganamaarraa biyya lubbuun isaa itti boqotti Indiyaarraa gara Itoophiyaa deebi'e. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleettis aangawoota mootummaa hawaasa aartii keessa jiruu fi jaallattoota isaan simatameera. Waggoota walakkaa jaarraa tokkoof weelluun quuqqaa saba isaa himaa ba'e aartiist Zarihuun Wadaajoo guyyaa boruu bataskaana Qiddist Sillaasee Kaateediraalitti awwaalchisaa raawwatama. Godina Beench Shakkaa magaalaa Miizaan Amaanitti rooba yandoo roobeen booda bakka bu'een daa'imman ganna 5-7 lubbuun isaanii darbe. Daa'imman kunneen bishaan waraabuuf lafa deemanitti roobni roobnaan muka jalatti dheessaniiti bakakkaan irra bu'ee jedhe poolisiin magaalichaa. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden filannoo bara 2024 irratti akka hirmaatan beeksisan. Kanaanis Doonaald Tiraamp waliin yeroo lammataaf morkachuuf qophaa'u malu. Baayiden seenaa Ameerikaa keessatti pireezidantii umriin isaanii guddaa yoo ta'an dhimmi umrii isaanii duulana filadhaa isaanii aanutti gaaffiin irratti ka'uu malaa jedhamaa jira. Barattoonni barnoota sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii xumuran fedhii isaanii leenjii loltummaa fudhachuun tajaajila biyyaalessaa akka kennan gochuu akka danda'u manni maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan hariiroo biyyoota alaa fi dhimmoota nagaa Dr. Diimaa Noggoo himan. Barattoonni eeyyama isaaniin loltuu raayyaa ittisaa akka ta'an yoo ta'ee fi yookaan eeggataa yoo ta'an ministeera ittisaarraa mirgaaf bu'aan argatan ni eegamaafi jedhan Dr. Diimaan odeessaaleen gaggabaaboo haganuma. Odeessa keenya ka xumuraanii Piriimiyer Liigii Ingiliziin tapha murteessaa Maanchestar Siitiif Arsenaal walii bahuu isaanii dura leenjistoonni garee lamaanii taphni gaggeessan morkii cimaa ta'us injifataa liigichaa baranaa kophaa isaatti kan murteessu miti jedhan. Mucucaachaa dhufu Arsenaal tibba kanarraa kaka'e taphni boruu Siitiif Arsenaal jaallattoota Piriimiyer Liigii Ingiliziin hawwiin eegama. Michoonni walii lameen duraanii Pep Gaardiyoolaa fi Maayikil Arteettaa morkii dura yaada kennan Firaa'ol Balaayitu isinitti hima.
Qabxii shaniin Siitii dursee Piriimeer Liigii dursaa kan jiru Arsenaal bor Staadiyeemii Itihaaditti Siitii morkata. Arsenaal dura aantummaa tikfachuu fi waancaa bara kanaa fudhachuuf taphata. Siitiin ammoo dirree isaarratti Arsenaal mo'ee qabxii Arsenaaliif isa gidduu jiru dhiphisuu fedha. Lamaan isaaniifuu taphni borii murteessaadha. Siitiin ammayyuu tapha lama kan hin taphanne osoo qabu qabxii 5 qofaan Arsenaal booda jira. Leenjisaan Man City Pep Guardiolaan taphni borii barbaachisaa ta'uu dubbate. Dhuguma dubbachuuf barbaachisaadha garuu immoo murteessaa miti. Sababiin isaas tapha hedduutu nu hafe waan ta'eef jedhe Guardiolaan. Guardiolaa fi leenjisaan Arsenaal Michael Arteetaan lamaan isaaniiyyuu lammiilee Spain yoo ta'an Man City keessatti waliin hojjetaniiru. Arteetaan bara 2019 leenjisaa Arsenaal ta'ee Pep Guardiolaa biraa deeme. Gareen isaan leenjisan lamaan waancaa Piriimeer Liigiif wal morkatanis walitti dhufeenya isaaf Arteetaa gidduu jiru irratti dhiibbaa homaa akka hin qabaanne dubbate. Guardiolaan baay'ee wal agarree waliin hin dubbannu garuu walitti dhufeenya gaarii qabnaa jedhe. Arsenaal taphoota Piriimeer Liigii sadan darban walitti aansuun qabxii qoodachuurraan kan ka'e carraa bal'aa waancaa nyaachuuf qabu of jalaa doomseera. Tapha Piriimeer Liigii fi FA Cup bara kana Siitii waliin taphateen Arsenaal ni injifatame. Tapha boriitiinis Siitii irraa morkii cimaatu isa mudata. Jimaata darbe Arsenaal kilaba Southampton kan Piriimeer Liigii keessa ba'uuf wuxxifatu waliin qabxii qooddatee bahe. Sana dura Liverpool fi West Ham waliin qabxii qooddatee ture. Bara 2004 waancaa Piriimeer Liigii dharra'ee